oduu teenyaa jalqabaatiin mootummaan Itoophiyaa ifatti kaartaa biyyattii duraanii jijjiiruun kaartaa haarawaa ifoomsuun ijoo dubbiite. Dubbiin tun Eertiraa rifachiisuun pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii dhimma kanarratti hooggantoota Suudaan waliin baadiyyaatti marii gaggeessaa jira jedhame. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Itoophiyaan yuunivarsiitii hubannoo namtolchee yookaan AI kan jalqabaa ijaaruufi jedhame. Yuunivarsiitii biyyattii barattoota malee kan hambisan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad haasawa viidiyoodhaan godhaniin yuunivarsiitii AI ijaaruudhaaf jirra jechuun mirkaneessaniiru. Dubbii Abiyyii fi yuunivarsitoota duraanii qullate bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin taphataan garee biyyaalessa Kaanaadaa kan Vaankuuver keessatti guddoo beekamu ilmi Oromoo Alii Ahmad garee kubbaa miilaa Ingiliz Noorwiich Siitiidhaaf mallatteessuun ibsame. Guyyaa kaleessaa taphataan kubbaa miilaa kun dhimma kanaaf Ingiliz akka deeme erga gabaasnee booda eda waliigalteen kun ifatti xumurameera jedhame. Dhimma kana ilaalchisuun Alii fi gareen isaas waan jedhan qabu gabaasa bal'aa qabna. Oduu teenya xumuraatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hooggantuu haarawaa Veenzuweelaa akeekkachiisan. Hooggantuun haarawni Veenzuweelaa Deelsii Roodrigeez gama isaaniitiin immoo Tiraampiif ergaa dhaamaniiru. Muddama ammallee Ameerikaa fi Veenzuweelaa jidduutti itti fufe bal'inaan isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Odeeffannoo teenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaan madageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota baay'ee biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aatti isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin mootummaan Itoophiyaa ifatti kaartaa biyyattii duraanii jijjiiruudhaan kaartaa haarawaa ifoomsuun ijoo dubbiite. Dubbiin tun Eertiraa rifachiisuun pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii dhimma kanarratti hooggantoota Suudaan waliin baadiyyaatti marii gaggeessaa jira jedhame. Haaluma kanaan wayita muddamni biyyoota lamaanii jechuun Eertiraa fi Itoophiyaa hammaatee jirutti mootummaan Itoophiyaa kaartaa lafa Asab hammate ifoomseera. Taateen kun muddama galaana diimaa samii kan tuqsiisu yoo ta'u biyyoonni lamaan ifatti waraana seenuu kun agarsiiftuudhaas jedhameera. Taateen erga bara 1993 as hin mul'anne kun biyyoota lamaan jidduutti atakaaroo kan ammeesse yoo ta'u guyyaa kaleessaa yeroo leenjitoonni jiddugala leenjii billaattee leenjii waraanaa xumuruudhaan eebbifaman kaartaan Itoophiyaa amma dura argamee hin beekne ifatti waraana biyyattii harkatti mul'ateera. Kaleessa jiddugalli leenjii billaattee ajaja opereeshinii addaa loltoota bu'uuraa ji'ootaaf leenjisaa ture eebbisiiseera. Sagantaa eebbaa kanarratti keessumaa kabajaa kan turan ajajaan ajaja opereeshinii addaa Leetanaal Jeneraal Shumaa Abdataa akka jedhanitti ogummaa waraanaa gufuulee qormaataa namtolcheef uumamaan mudatu keessatti cimina kan barbaadu ta'uu ibsan. Jeneraal Shumaa Abdataa loltuun tokko seenaa jireenya isaa keessatti hin banne dalaguudhaan barabaraan onnee lammiilee keessa jiraataas jedhan. Akkasumas ammoo loltoonni leenjii waraanaa bu'uuraa xumuran leenjii humna koomaandoo qilleensarraa humna addaa farra shororkeessummaa fi humna eegumsaa riippaabilikaaniitti makamuudhaaf isaan dandeessisu bu'a qabeessa haala ta'een akka xumuran dhaaman. Eebbifamtoonni kunneen turtii isaanii keessatti dandeettii qaamaa cimaa dhukaasaa fi tooftaalee lolaa adda addaa halkanii fi guyyaa barnoota xiinsammuutii fi fayyaa baratanii shaakalaniiru kan jedhan ammoo ajaja jiddugala leenjii ajaja opereeshinii addaa Birgaadeer Jeneraal Bojaa Agaati. Jiddugalli leenjii kun dandeettii raayyaa ittisa biyyaa haalaan akka guddisuus ibsan. Guyyaa kaleessaa bakka ajajoonni waraanaa biyyattii gurguddaan akka Shumaa Abdataa jiranitti ture kaartaan biyyattiis kan jijjiiramee mul'ate. Kaartaan kaleessaa kun Jeneraal Shumaa Abdataatiif akka laatame kan ibsame yoo ta'u kaartichi naannoon Asab guutummaatti kan Itoophiyaa ta'uu mirkaneessa. Akka kaartaa sanarraa mul'atutti yoo ta'e kaartaa Itoophiyaa durii kan odolaawwan Asab Dahalaak irraa kaasee haga Raas Dumeeraatti of keessatti hammatedha. Kaartaa sana garee mootummaatti dhiyeenya qabu bal'inaan yoo qoodellee garuu raayyaan ittisa biyyaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaatiin qooduurraaf qusateera. Akkasumas ammoo miidiyaaleen mootummaa seera qabeessa ta'an waa'ee kaartaa kanaa waan ibsan hin qaban. Dubbiin kaartaa haarawaa ifa godhuu kun kan jalqabaa miti garuu kan dur caalaa hammaate. Fakkeenyaaf gurraandhala 2025 jechuun waggaa akka har'aa pirezidaantiin Itoophiyaa Taayye Asqasillaasee kaartaa Itoophiyaa kan Asab hammatu duuba isaanii kaayuun
haasoo taasisanii turan. Dhimmi sun falmii guddaa kaasuus garuu mootummaan Eertiraa deebii hin kennine. Mootummaan Itoophiyaallee deebii laachuurraa of qusatee ture. Ta'us ammoo gareen Shaabiyaa waliin hidhata qabu dhimmicha mormee ture. Kaartaan sunis kan Itoophiyaan Asab ofitti dabaluu agarsiisu ture. Erga yeroo sanaati dhimmi ulaa galaanaa guyyaarraa gara guyyaatti biyyoota lamaan jidduutti hammaataa kan dhufe yoo ta'u, guyyoota duraas ajaja waraana Itoophiyaa uummanni biyyattii ulaa galaanaa Asab deebifachuudhaaf akka qophaa'u gaafatanii turan. Guyyootuma dura daarektareetii waliigalaa ittisaa hariiroo alaatii fi tumsa waraanaa Meejor Jeneraal Tashoomaa Gammachuu uummanni karra galaanaatiif akka qophaa'u waamicha dhiyeessanii turan. Qondaalli waraanaa kun dargaggoota biyyaatiif waamicha dhiyeessanii oolee osoo hin bulin guyyaa kaleessaa immoo kaartaan Itoophiyaa Asab hammate ifoomuu isaati. ወጣት ሆይ እዚህ ያላችሁ ታዳሚዎች ሆይ ጊዜው አሁን ይሄን ነገር ሊገኝ የምናደርግበት ጊዜው አሁን እንዳንዘናጋ። እኔ ወታደር ነኝ። በፊታችሁ ቆሜ አሁን የምላችሁን ነገር ስነግራችሁ ለእናንተ ሲያስፈልግም ስንኖርም ለእናንተ ነው የምንኖረው። አስፈላጊ ሲሆንም ደግሞ ሕይወት መስዋዕትነት ስንሰጥ ለእናንተ ስለሆነ የታዳሙን ልብ ለማሞቅ ጥሩ ንግግር አልናገርም። እየነገርኳችሁ ያለው ሁሉ እውነት ነውና ጨከን ብለን ሰብሰብ ብለን ብሔራዊ አጀንዳ ነው ብለን እንሻገረዋለን ብለን እናገኘዋለን ብለን ነገ ቀን ይወጣልናል ብለን ይለወጣል ይሄ ጉዳይ ብለን በተለይ ዓለም ከኛ ጋር ቆሟል የሚለውን ሰንቀን ይሄን ነገር እጃችን ላይ ማስገባት አለብን። Haalli kun wayita hammaatee fi ajajoonni waraanaa Itoophiyaa Asab gara Itoophiyaatti akka deebi'eetti yoo ibsan kaartaadhaan yoo mul'isan. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii dhimma kana irratti yaadda'uun baadiyyaatti hooggansa Suudaan waliin marii gaggeessaa jiru jedhame. Muddama hammaate jidduutti ganamaarraa oduu Asmaraarraa baheen immoo Isaayyaas Afeworqii dhimma galaana diimaa mari'achuudhaaf qondaaltota Suudaaniin akka wal argee ibsame. Walga'iin kun baadiyyaa bulchiinsa Adihaaloo keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u, Isaayyaas gaggeessitoota kana waliin dhimmoota tumsa faayidaa waloo irratti waliin hojjechuuf tasgabbii gaanfa Afrikaa irratti marii taasisuudhaaf akka wal argan tajaajilli oduu Suudaan gabaaseera. Walga'ii kana irratti dabalataan walitti dhufeenya lameen isaaniitii fi seektaroota kaan irratti bifa itti waliin hojjechuu danda'an irratti akka mari'atan ibsame. Wayita Itoophiyaan dhimma ulaa galaanaa addatti dhimma Asab bal'inaan kaasaa jirtutti pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii daawwii isaanii dhiyeenya kana Saawud Arabiyaa fi Ijiptitti taasisanii turan. Kanaanis biyyoota galaana diimaa gubbaatti argaman waliin Isaayyaas walitti dhufeenya cimsataa akka jiran kunni mirkaneessaa jedha Suudaan Tiriiboona. Isaayyaas Afeworqii Eertiraan ammaas walitti dhufeenya Suudaan waliin qabdu jabeeffachuu feetii jechuudhaan akka dubbatan eerame. Oduu biraatiin Itoophiyaan yuunivarsiitii hubannoo namtolchee yookaan kan AI isa jalqabaa ijaaruuf jedhame. Yuunivarsiitii biyyattii barattoota malee kan hambisan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad haasawaa viidiyoodhaan godhaniin yuunivarsiitii AI kan jalqabaa ijaaruuf jirraa jedhan. Haaluma kanaan bulchaan biyyattii Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif yuunivarsiitii hubannoo namtolchee kana ijaaruuf kan jirtu ta'uu eda ibsan. Hojiin haldurees ji'oota ja'an dhufan keessatti akka xumuraman eeraniiru. Bulchaan Itoophiyaa sagantaa ayyaana hundeeffama waggaa 75ffaa yuunivarsiitii Finfinnee irratti marii mata duree ga'ee hayyootaa badhaadhina biyyaatiif jedhuun qophaa'e irratti teeknooloojii irratti cimanii hojjechuun akka barbaachisu hubachiisaniiru. Kanaafis ijaarsi yuunivarsiitii hubannoo namtolchee yookaan kan AI murteessaa ta'uu dubbatu. Yeroo ammaa addunyaa gubbaatti yuunivarsiitiin hubannoo namtolchee tokko qofti jiraachuu eeruun kan Itoophiyaatti ijaaramu addunyaarraa lammaffaa ni ta'as jedhaniiru. Yuunivarsiitiiwwan ijaaraman baay'ina caalaa qulqullina irratti xiyyeeffachuun ogeeyyoota 1,000 horachuudhaaf akka karoorfame himaniiru. Akka ministeerri muummee jedhanitti barattoota biyyoota Afrikaa hundaaf carraan barnootaa kan kennamu ta'as jedhan. Haaluma kanaan yuunivarsiitichi tokkoon tokko biyyoota Afrikaarraa barattoota 2 akka simatu ibsaniiru. Jalqabamuun ijaarsa yuunivarsiitichaa ga'ee Itoophiyaan dirree teeknooloojii ammayyaawaa irratti qabdu akka guddisu waltajjii sanarratti himameera. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad eda
kana kan beeksisan yuunivarsiitii biyyattii amma jiru barattoota malee hambisaniiru jedhamuudha yeroo komatamanittis ture. Ammatti yuunivarsiitiiwwan 50tti dhiyaattu kan qabdu Itoophiyaan barattoota itti baratu waggaa 3 kana garuu dhabdeetti. Dhufaatii ministeera muummee Abiy Ahmed booda haala argamee hin beekneen dhiibbaa gahaa tureen barattoonni waggaan kufaa turaniiru yookaan boodatti hafaa turaniiru. Fakkeenyaaf waggoota 3 dabre barattoota qormaata biyyaalessaa fudhataniif yuunivarsiitii seenuu qaban 580 keessaa kan qormaata dabran 40 hin ga'an. Kunis guutummaatti barattoonni kufaniiru akka jechuuti yookaan harki 97 barattoonni waggoottan dabre kufaa turuu mirkaneessa. Kanaan kan himatamu immoo bulchiinsa ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed yoo ta'u isaan garuu barnoota qulqulleessaa jirraa jedhan. Akkuma gubbaatti dubbatan yuunivarsiitiiwwan ijaaruu caalaa qulqulleessuu irratti xiyyeeffachuutu murteessaadha jedhu Abiy. Yuunivarsiitiin amma ijaaramu yuunivarsiitoota kaaniin immoo garaagarummaa guddaa qabaachuu wal naman gaafachiisu. Oduu biraatiin taphataan garee biyyaalessa Kaanaadaa Vaankuuver ilmi Oromoo Ali Ahmad garee kubbaa miilaa Ingiliz Noorwiich Sitiidhaaf mallatteessuun ibsame. Guyyaa kaleessaa taphataan kubbaa miilaa kun dhimma kanaaf Ingiliz akka deeme erga gabaasnee booda eda waliigalteen sun ifatti akka mallattaa'e ibsameera. Haaluma kanaan Ali Ahmad kilaba Ingiliz yeroo ammaa kana shaampiyoonship keessa taphataa jiru Noorwiich Sitiidhaaf kan mallatteesse yoo ta'u kun imala milkaa'inaa isaa keessatti tarkaanfii olaanaadha jedhameera. Aliin kilaba Torontoo Oromiyaa jedhamu keessatti taphataa kan guddate yommuu ta'u Osfaanaa keessatti kilaba isaa bakka bu'uudhaan yeroo dheeraadhaaf kubbaa taphachaa tureera. Aliin dargaggeessa jabaa Osfaanaa keessaan biqile yoo ta'u Osfaanaa booda kilaba Kaanaadaa Vancouver Whitecaps jedhamu MLS keessa taphachaa tureera. Kilaba taphataan guddaan addunyaa Meesiin keessa taphatu Inter Miyaamii wajjin xumuraaf dhaqqabuun garee Vancouveriif hiriiree kan taphate Aliin kilaba isaatiif tapha kana irratti goolii galchee addunyaa irratti jajameera. Garee kubbaa miilaa biyyaalessa Kaanaadaatiif kan taphatu ilmi Oromoo kun amma gara Awurooppaatti ce'uun garee shaampiyoonshippii keessa taphatu Noorwiich Sitiidhaaf mallatteessee jiraachuu mirkaneesseera. Akkuma guyyaa kaleessaa gabaasnee turre gareen Vaankuuver Alii garee Noorwiichiif dabarsuudhaaf jecha doolaara miliyoona 3 argataa jedhame. Maallaqni kun xiqqaa ta'us maallaqa caalaa Aliin garee biyyaalessa Awurooppaa keessa seenuun abjuu isaaf harme isaa waan ta'eef dhimmi maallaqaa hagas mara xiyyeeffannoo guddoo akka hin kennamneef gaazexaan Kaanaadaa gabaaseera. Waxabajjii 10 bara 2000 maatii hidda dhaloota Oromoorraa Kaanaadaatti kan dhalate Aliin kilaba Torontoo Oromiyaa wajjin Osfaanaa irratti hirmaatuun taphoota danuu taphateera. Abjuu kubbaa miilaa kilaboota gurguddoodhaaf Awurooppaatti taphachuutiin kan dheengeeme Ali Ahmad hojii boonsaa haadhaaf abbaan isaa isarratti hojjetaniin garee dargaggoota Vaankuuveritti makamee taphataa ture. Bara 2022 garee jalqabaa Vaankuuveritti dabalamuudhaan taphataa ture. Aliin dirree keessatti jidduu fi ittisaa qarqara bitaa ta'es taphachuu danda'a. Akka Pinkaan jedhutti gareen amma inni itti dabalame Noorwiich as dhiyoo dadhabaa dhufteetti. Garichatti makamuun Alii garee sanaaf milkaa'ina guddaa fi jijjiirama ni fida jedhamee amanamaa jedha Pinkaan. Guyyoota dura qorannoo fayyaatiif Ingiliz kan deeme Aliin dhumarra kaleessa waliigaltee ifatti mallatteessu gareen isa simate Noorwiich illee mirkaneessiteetti. Taphataan umriin isaa ganna 25 kun kilaboota gurguddoo Awurooppaa keessatti seenaa hojjataas jedhamee eegama. Aliin ammatti lakkoofsa 21 uffatee garee kana keessatti akka taphatu ibsameera. Aliin dhimma kana ilaalchisuun deebii kenneen yeroon carraa kana dhagee baay'een gammadee jechuun ibseera. Oduu biraatiin Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hooggantuu haarawaa Veenzuweelaa Deelsii akeekkachiisan. Deelsiin Roodirigeez immoo Tiraampiif ergaa dhaamaniiru. Haaluma kanaan hidhamuu pireezidaantii Veenzuweelaa hordofee pireezidaantii itti aantuu Veenzuweelaa kan turan Deelsii Roodirigeez pireezidaantii yeroo biyyattii ta'uun muudamaniiru. Humnoota Ameerikaatiin to'annoo jala oolfamuu Nikoolaas Maaduroo hordofee itti aantuu isaanii kan turan ogeettiin seeraa ganna 56 Deelsii Roodirigeez pireezidaantii yeroo
ta'uudhaan biyyattii akka hoogganan murtaa'e. Kanaas mana murtiitu murteesse. Kanuma hordofuudhaan yeroo jalqabaatiif kaabinee isaanii waliin walga'ii gaggeessaniiru. Walga'ii sanarratti pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiif illee ergaa dabarsan. Roodrigeez ergaa isaaniitiin Veenzuweelaan nagaa barbaaddi, misoomaaf birmadummaa qabaachuudhaaf ammoo mirgaas qabdi jedhan. Hooggansa Ameerikaa waliin walta'iinsaan hojjechuudhaaf qophii ta'uu immoo dubbatan. Uummanni Veenzuweelaa nagaa malee waraana akka hin barbaanne hubatamuu qabaas jedhan. Kanaaf ammoo waraana utuu hin taane mariitu falaa jette Roodrigeez. Veenzuweelaa mariidhaaf qophii ta'uu ifatti dubbatan. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp gama isaaniitiin turtii barruu The Atlantic waliin taasisaniin adde Deelsiin yoo waan sirriidhaa fi malu hojjechuu baatte adabbii cimaatu ishee eeggataa jechuun akeekkachiisan. Niikoolaas Maaduroo caalaa gatii kaffaluu dandeessi jedha. Waa'ee ishee yoo dubbatu Tiraamp hooggantoota Kolombiyaa, Kuubaa fi Meeksikoos akeekkachiisaniiru. Keessattuu pirezidaantiin Kolombiyaa Gustaavo Petro nama dhukkubsataa kookeenii oomishuudhaan Ameerikaatti gurguruu jaallatudha jechuun qeeqan. Kufaatii jala ga'eera jechuunis akeekkachiisaniiru. Gama biraatiin to'annoo jala oolfamuudhaan Ameerikaa kan geeffaman pirezidaantiin duraanii Veenzuweelaa Niikoolaas Maaduroo har'a mana murtii Niiwoorkitti ni dhiyaatu jedhameera. Maaduroon baala sammuu nama adoochuu daddabarsuudhaan akka himataman ibsameera.